Hai, attam jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo. Egaa har'a kan hojjennu caccabsaa kana kan fakkaatu daakuu afur waliin maknee hojjenna. Akka argitanitti daakuun na barbaachisu qopheessee dhiyeesseera. Kun egaa qamadiidha. Qamadii kubbaayyaa walakkaa. Daakuu qamadii isa gurraacha isaan fayyadama. Kun immoo xaafiidha. Xaafii diimaasaa. Isas kubbaayyaa walakkaan qaba. Kun immoo ajjaadha. Ajjaa kubbaayyaa lama. Kun immoo almond daakuu almondiidha. Kubbaayyaa walakkaa. Kun immoo chia seed jedhama. Hin qabdani taanaan dhiisuus hin dandeessu. Chia seed isa aannaniin cuubeetanii busheetanii. Kun immoo talbaadha. Kan akaamee kan daakameedha. Egaa gara jiru isaatti si'an deemu daakuu hunduma isaa waliin hin makaa. Egaa waluma galatti kubbaayyaa lama daakuu ayinataa gosa afuriin fayyadame isiniin jedheera. Hundumti isaa kubbaayyaa walakkaa walakkaadha. So waluma galatti kubbaayyaa lama jechuudha. Egaa almondiin sanyii lawuzaati. Egaa qaama keenyaa fi faayidaa guddaa qaba. Kanaafidha egaa kan hin fayyadame akka caccabsaattis nyaachuu hin dandeenya. Kanaaf waliin makee hojjedha. Nama koolestirooliidhaa fi nama koolestiroolii qabuudhaa fi baay'ee gaariidha gadi hir'isaa. Egaa akkas goone immoo caccabsaa keenyattis waliin maknee nyaachuu hin dandeenya. Egaa amma daakuu hundumaa erga waliin hin makee booddee ashabootti naqee ashaboo fallaana shaayee walakkaasaatti naqee isa booddee egaa talbaa fallaana shaayee lamatti naqee egaa talbaan kuni kan akaame kan daakameedha. Egaa lafaanii naannootti hin jiraadhutti suuqonni tokko jiru kan akaanii ashaganii warra gurguranii isaanirraan bitee hin akoofne. Kanaaf naannoo keessanii suuqii Trader Joe yookiin Whole Food kan jedhamu jira taanaan achi keessa argachuu hin dandeessu. Egaa hin argattanii taanaan immoo akkuma biyyaa bittanii akooftanii daakuu hin dandeessu. Egaa amma maalitti naqaan jira chia seed sila isiniin jedhee gosuma talbaati. Garuu biyya keenya jiraatu dhiisuu hin beeku. Aniyyuu biyya ani iddoon hin jiraadhutti hin baree. Egaa isa fallaana shaayee tokkottan godhee kan aannaniin cuubeen bushee firiijii keessa. Isa booddee 1/4 cup zayitiitti naqee bishaan kubbaayyaa lamattan godheetanii isa booddee sirriitti waliin hin maka. Egaa chia seed isa isiniin jedhee innis fayyaa keenyaa fi faayidaa guddaa qaba. Nama dammaanasii qabuudhaa fi koolestirooliidhaa fi waan baay'eedhaaf kaansarii fa'aa maaliifaa akka namni hin qabanne godha. Kanaaf jedheetan egaa akkas goonee nyaata keenya baay'ee akka qaama keenyaaf akka fayyaduudhaa fi fayyaa keenyaaf akka faayidaa guddaa akka nuuf godhu goonee hojjechuu hin dandeenya. Egaa akkas goonee egaa xinnoo ishee egaa kireetivitii ta'uu dandeenya jechuu kooti. Egaa kanaafidha. Egaa akka argitanitti amma maalan godhaa nan tolchaa qixxaa isaan tolchaa.
wanta jechuun hin barbaade egaa akkasuma waliin mammaknee waa tokko geggeeddarree egaa nyaata biyya keenya fooyyessinee nyaachuu hin dandeenya. Yeroo hundumaa dhadhaadhaan duwwaa nyaachuunis nurra hin jiru. Egaa ammaanii zayitiidhaan hin qopheessaa. Zayitii baqseetanii zayitii olive oiliidhaanii sinittan himaa gara booddee attamitti akkan baqsee qixxaa koo hunduma isaa nan tolchaa. Egaa qixxaa hundumaa akkasii bisheessee fideera. Isa booddee nan murmuraa yookiin nan cicciraa. Egaa zayitiidhaan hin fayyadamaa isiniin jedheera. Zayitiidhaan hin fayyadamu olive oiliidha. Olive oilii koo maalan godhee akka dhadhaadhaan jedhu akka jedhu kusaayee yookiin kosarat, kororimaa yookiin ogiyoo fi abusudaa adii yookiin insilaala yookiin isa nacc azmudisa jedhamu isa itti godheetanii ibidda isaa baay'ee looyin godhe maaliifi olive oilii abidda hin danda'u. Kanaaf akka nu jalaan gubannee baay'ee ibidda isaa xinneessinee xinnooma ishee akka ho'u goona. Isa booddee foolii hawaajaa fudhateeti zayitiin isaa baay'ee gaarii ta'a dhadhaadha. Egaa isan godhee egaa isin immoo yoo feetanii akkuma biyyaa yoo feetanii dhadhaadhaanis gochuu hin dandeessu. Egaa akkuma sila isiniin jedhetti bifa isaa geggeeddaruu hin dandeenya. Egaa amma maalan godhee maxbashaa ibiddarra godhee egaa zayitii san baqsee isa ittan godhee egaa ibiddarra godheera. Ibiddi isaa immoo baay'ee looyiidha. Baay'ee xinnoodha jechuudha ibiddi isaa humni isaa. Isa booddee barbaree ittan naqaa. Isa booddee fal'aana shaayee walakkaa ogiyoo yookiin kororimaa xinnooma isheettan godhee isa booddee egaa akkas erga sirriitti waliin hin makee booddee qixxaa silan tolchee isa murmureen qopheessee itti godheetanii waliin makee yookiin nan sukkuumaani. Egaa zayitiin baqee kuni akkuma dhadhaan baqsee dhadhaadhuma dhadhaa'eedha. Foolii hawaajaa fudhatee baay'ee gaarii naa ta'eera. Egaa caccabsaa kossee ibidda irratti xinnoo ishee ibidda isaa humna isaa baay'ee gadi hir'iseera isiniin jedheera. Egaa bojjitoo kootiinii caccabsaa xinnoo ishee nan sukkuumaa akka zayitiin isaa keessa lixu qixxaa keessa akka lixu. Isa booddee akkas godhee nan dhiyeessa. Akka argitanitti baay'ee gaarii ta'ee ba'ee namni fedhuu barbaade dammaanis nyaachuu danda'a. Egaa dammaan hin jaalladha. So dammaa wajjin nan dhiyeesse. Egaa hin jaallatte nan abdadha. Egaa qammasee immoo isinittiin agarsiisa. Isinittan hima akka mi'aawu akkas silaa dammatti coobsee damma wajjin immoo qammasee isinittan himaa. Kanatti kana fakkaata. Waaw baay'ee mi'aa. Egaa hin jaallattu nan abdadha. Jaallattan immoo nama gara biraaf hin fayyada jettanii sheerii naa godhaa. Laayikii fi sabskiraaybii gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanutti ammoo agarrutti ulfaadha.